Finfinneetti miseensonni faannoo lama ajjeefamuu poolisiin ibse. Finfinnee kutaa magaalaa Booleetti dhukaasa poolisii fi miseensota fantaalleeyyii faannoo gidduutti geggeeffameen miseensonni faannoo lama ajjeefamuu poolisiin Finfinnee beeksise. Miseensota garee fantaalleeyyii kan ta'an Naasuyyaa Andaargee, Taarraqeeny Abineezar, Gaashaw Abaatee fi Abtaamuu Andaargee Tasammaa jedhamuun kanneen gocha shororkeessummaa raawwachuuf ergama fudhatanii socho'aa turanis jedheera. Ibsa poolisiin Finfinnee baaseen akka agarsiisutti miseensonni kunneen Eebila 4 bara 2016tti magaalattii keessatti gocha shororkeessummaa raawwachuuf osoo socho'aa jiranii ordoffii poolisiin taasiseen kutaa magaalaa Boolee aanaa 3 iddoo addaa galma miiliineemiitti dursee to'annoo jala oolcheera jedhe. Miseensonni kunneen yeroo harka akka kennan gaafatamanitti poolisiitti dhukaasuun konkolaataa suuksukii lakkoofsi gabatee isaa 2C14373 ta'een imalaa yeroo turanitti geggeessaan isaanii Naasuyyaa madaa'ee gara hospitaalaatti erga geggeeffamee kan du'e yoo ta'u, Abtaamuun Andaargee garuu ajjeefameera. Abineezer ammoo osoo hin madaa'in to'annoo poolisii jala oolfamuu poolisichis beeksiseera. Gama poolisiitiin Saajin Araarsaa Tashoomaa fi Koonistaabil Maatiyaas Pheexiroos yoo madaan namni nagaa Indaashoo Geetinnat jedhamu sababa konkolaataa isaatiin isaan fe'uu dideef miseensota kanneeniif ajjeefamuus eereera.